raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Ashamaa akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya seenaa fi seexaa har'aatiin kan isiniif qabannee dhiyaanne seenaa gooticha Oromoo Dachaasmaach Kabbadaa Buzunashii. Kabbadaa Buzunashii goorottol dachaasee hundumashii, kabbadaa yaa kabbadaa maa akkas gootee biyyin badaa jedhanii kan weeddisan Kabbadaa Buzunashii fi qopheessan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash abbaa isaanii obbo Bacharee Dabalaa fi haadha isaanii aadde Walatta Maariyaam irraa onkoloolessa 17 bara 1908 kutaa Shawaa Konyaa Mannaagashaa Aanaa Meettaa ganda Gurbaa Roobitti dhalatan. Abbaan Kabbadaa obboleettii isaanii aadde Buzunash Garasuu hedduu jaalatu turan. Aadde Buzunash mana obbo Bachareetti kan guddatan yoo ta'an erga heerumanii mana godhatanii booda ilmoon godhanne. Kanaafuu aadde Buzunash gama tokkoon waan oolman obboleessa isaanii isaanirra jiruun gama biraatiin immoo ofiif waan maseena ta'aniif obbo Kabbadaa fudhatanii guddifatan. Kanaaf Dachaasmaach Kabbadaan adaadaa isaaniitiin guddifaman. Dachaasmaach Kabbadaan dura kan waamaman maqaa abbaa manaa adaadaa isaanii kan Fiitaawuraarii Balaayinee jedhamaniin ture. Kabbadaa Balaayinee jedhamu ture jechuudha. Dachaasmaach Kabbadaan garuu boodarra maqaa Kabbadaa Balaayinee jedhamu dhiisanii Kabbadaa Buzunash jedhamanii waamamuu filatan. Kanaafis sababa kan ta'e gocha Fiitaawuraarii Balaayineeti. Fiitaawuraarii Balaayinee qabeenya guddaa kan qaban ta'anillee wayita Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartetti Xaaliyaaniif bulanii baandaa ta'an. Haga gaafa Xaaliyaaniin Itoophiyaa gallakkiftee baatuttis baandaa ta'anii tajaajilan. Kanaaf Dachaasmaach Kabbadaan maqaa baandatiin hin waamamu jedhanii maqaa adaadaa isaanii kan akka haadhatti isaan guddifatteetiin waamamuu filatan. Wayita Fiitaawuraarii Balaayineen Xaaliyaanii jala hiriiraa sana Dachaasmaach Kabbadaan arbanyaa ta'anii Xaaliyaanii galaa fi baadhoorkaa turan. Otoo Hayila Sillaaseen mootii hin ta'in Dachaasmaach Kabbadaan dargaggeessa ta'anii masaraa mootittii Zawuditutti abbaa karraa yookiin taayitaa afaan Amaaraatiin ilfinyi askalkaayii jedhuun tajaajilaa turaniiru jedhama. Boodarra ammoo raayyaa ulfinaa yookiin kibir zabanyaa qaama jedhamuun mindeeffamanii ajajaa dhibbaa ta'anii eebbifamaniiru. Dachaasmaach Kabbadaan bara 1928tti hoggaa Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartu gara Maacootti duulan. Maacottiin raayyaan Itoophiyaa mo'amee hoggaa bittinnaa'u isaanis gara naannawa dhaloota isaaniitti deebi'an. Gara naannawa isaaniitti galanii garuu mana ofii hin teenye. Qabsoodhaaf bosona lixan. Qabsoo kanaanis bara 1929tti wal maraa irratti injifannoo guddaa galmeessan. Injifannichis kan argame akkanatti ture. Dachaasmaach Kabbadaa fi hordoftoonni isaanii akka Xaaliyaanonni raayyaa ofii karaa wal maraatiin dabarfachuuf qophaa'an dhaga'an. Kana gufachiisuufis muka guddaa muranii karaa irratti jigsan. Konkolaattonni diinaa akkuma fiigaa dhufaniin wal duraa boodan darbuu dadhabanii tarree galanii dhaabbatan. Loltoonni Xaaliyaanii konkolaataa keessa jiranis konkolaattota keessaa bu'anii dhaabbatan. Wayita kana Dachaasmaach Kabbadaa fi waayiloonni isaanii alaammatanii rasaasa diinatti roobsan. Haleellaa kanaanis Xaaliyaanonnii fi baandawwan hedduun murruq jedhanii dhuman. Hammeenya balaa isaan irra ga'ee kana ibsuufis Xaaliyaanonni bakka balaan kun itti isaan irra ga'ee Sokondoo Maacoo yookiin Maacoo lammataa jedhanii moggaasan. Injifannoo bakka natti galmeessisaniin maqaan Dachaasmaach Kabbadaa akka malee beekame. Injifannicha diinni akka summii hadhaatti balaaleffate. Kabbadaanis abbaa marzoo yookiin abbaa summii jedhamanii waamaman. Maqaan Kabbadaa Buzunash beekamaa deemee balaan isaan diinarraan ga'anis waan hammaateef diinni hadheeffatee isaan adabsuutti ka'e. Isaanis Meettaa Roobii, Adaa Bargaa fi Gindabarat keessa naanna'anii qabsoo isaanii itti fufan.
yeroo kana humni isaan qaban nama 1,500 yoo ta'u baandaa tuuta 7,000 qabuun lolanii injifannoo galmeessu ture. Dachaasmaach Kabbadaan otuma bakkee maqaan naaman kanneen keessa deemanii lolaa jiranuu bara 1930tti roobii dhalataa bakka jedhamutti miilarra rasaasan dhaaman. Dabalees aanaa meettaa roobitti gooroo ejersa guutuu bakka jedhamuttis otoo lolarra jiranuu harka isaaniirra rukutaman. Ta'ulleen gaafa madaan qooruuf deebi'anii lolumarratti argamu. Duula qoricha galaana gooroo bakka jedhamuttis arbanyoota bebbeekamoo waliin hiriiranii diinarra balaa cimaa geessisaniiru. Duula qoricha gooroo kanarratti humna diinaa guddaa waliin lola bananii meeshaalee gurguddaa fi xixiqqaa diinarraa booji'aniiru. Dachaasmaach Kabbadaa fi waayiloonni isaanii waggaa 5 xaaliyaaniidhaan erga lolanii booda haalli addunyaa jijjiirame. Xaaliyaaniin waraana addunyaa lammaffaa irratti Jarman waliin dhaabbattee waan turteef wayita Jarman mo'amtutti Xaaliyaaniinis akka diinatti lakkaa'amtee Ingilizii fi michuuwwan ishii waliin rukutamte. Kanaan kan ka'e Xaaliyaaniin Itoophiyaa gadhiiftee ba'uuf dirqamte. Erga Xaaliyaaniin baatee mootichi Hayila Sillaasee kan biyyaa baqatee ture gargaarsa Ingiliziitiin erga biyyatti deebi'ee booda gumaacha isaan waggaa 5 bara Xaaliyaaniin biyya qabatte sana keessa isaan godhaniif lafti qalaadiin tokko wal maraa keessatti kennameefi. Lafti isaaniif kenname sun bakka isaan Sokondoo Maacoo jechuuf Xaaliyaanii itti dirqisiisan ture. Lafa kanarras baargamoo hedduminaan dhaabsisan. Horiis horsiisuu jalqaban. Wayita kana dalagan gama tokkoon bulchaa aanaa hoolotaa kan bara sana Gannat jedhamu, gama biraatiin ammoo kumala ajajaa raayyaa ulfinaa yookiin kubur zabanyaa ta'anii hojjetu turan. Wayita aanaa hoolotaa bulchaa jiran kanatti ummata bulchaniif karaan manni barnootaa, manni yaalaa akka banamuuf mootummaatti watwaataa turaniiru. Keessumaa hoolota bakka lafa gabaa Arbii jedhamu irratti lafuma mataa isaaniirraa lafa kaarimeetira 45,000 akka ijaarsa mana barnootatiif oolu tolumaan kennan. Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash itti gaafatamummaa sadarkaa adda addaa irratti ramadamanii hojjetaniiru. Fakkeenyaaf bulchiinsa kutaa Sidaamoo jedhamee dur beekamutti bulchaa konyaa Jamjamii fi itti gaafatamaa olaanaa warshaa warqii Adoolaa ta'anii hojjetaniiru. Maqaa muudama Dachaasmaach jedhamu kana kan argatanis yeroodhuma kana ture. Dachaasmaach Kabbadaan hojii isaanii nama qulqullinaa fi amanamummaadhaan hojjetan turan. Amalli isaanii kun garuu namoota matta'aa fi hannaan sooromuu barbaadan biratti hin jaalatamneef. Kanaan kan ka'e gaafii isaan ofii isaaniitiin dhiyeessaniin bulchaa Jamjamii fi itti gaafatamummaa olaanaa warshaa warqii Adoolaa dhiisanii gara naannawa dhaloota isaanii kan bara sana Qonyaa yookiin Awuraajjaa Mannaagashaa jedhamee waamamutti deebi'an. Bulchaa Qonyaa Mannaagashaas ta'anii muudaman. Asittis taanan baalabbaatonnii fi qondaalonni mootummichaa ija gaariidhaan isaan ilaaluu hin dandeenye. Balleessan isaanii ammoo waaqa sodaachuu, cubbuu dhiyeessuu isaaniiti. Innaa isaan gara Mannaagashaatti deebi'an baalabbaatonnii fi qondaaltonni mootummaa qotee bulaa lafarraa buqqisanii akka boochisaa jiran argan. Gochi jarootas hedduu isaan aarse. Konyaa Mannaagashaa aanaalee adda addaa keessaa lafti qalaadiin 12 saamtota mootummaatiin qotee bulaarraa fudhatamee ture. Dachaasmaach Kabbadaan garuu bulchitoota aanaalee mara walitti qabanii dubbisuudhaan hedduu isaanii erga amansiisanii booda lafti fudhatame qalaadiin 12 akka qotee bulaaf deebi'u godhan. Gochi isaanii kun immoo qondaaltota mootummaa hedduu dheekkamsiise. Namoonni isaanitti dhiyaatan otoo nafin itti mufatan. Kanaan kan ka'e mooticha Hayila Sillaasee biratti mataman. Mootichi Hayila Sillaaseetis Dachaasmaach Kabbadaa masaraa ofiitti waamee akkas jedheen. Wanti dhaga'u kun maali? Lafa warra gurguddaarraa fuutee warra xixinnaaf hiraa jirta jedhuu miti jedheen. Dachaasmaach Kabbadaanis akkas jedhanii deebisan. Lafichi mee otoo warri gurguddaan dhufanii irraan fudhatin kan ummataa ture. Wayitan ani bulchaa ta'ee ramadamuu ummanni iyyatanatti dhiyeeffate. Anis bulchitoota aanaalee walitti qabee hoggaan haasofsiisuu bulchitoonni aanaalee lafti kun qotee bulaaf deebi'uu qaba jedhanii murteessan malee murtii ani qofaa kiyya kennee miti jedhanii deebii kennan. Gochi Dachaasmaach Kabbadaa kun qotee bulaa baalabbaatota irratti kakaasa. Hidhanni isaan qotee bulaa waliin uummatanis mootummaadhaaf sodaachisa jedhanii qondaaltonni Hayila Sillaasee Dachaasmaach Kabbadaan akka bulchiinsarraa ka'an watwaatan. Kanaan kan ka'e Dachaasmaach Kabbadaan Mannaagashaa irraa ka'anii Konyaa Yerarii fi Karrayyuu yookiin Shawaa Ba'aa ammaa akka bulchan ramadaman. Dachaasmaach Kabbadaan bakka deeman maratti wanti isaan jibbanii fi lagatan matta'aa namarraa fudhachuudha. Gaaf tokko wayita isaan bulchaa Yerarii fi Karrayyuu turan namichi akka isaan matta'aa nyaachuu hin jaalanne hin beekne tokko
qarshii 1,000 matta'aa kenneef. Isaan garuu namicha hiisisanii maallaqa inni itti kenne sana nagayeedhaan mootummaadhaaf galii godhan. Qondaaltonni mootummaa gocha Dachaasmaach Kabbadaa kana argan garuu akka fakkeenyatti isaan hordofuu dhiisanii itti aaruu, itti gadduu, kaan immoo itti falqu turan. Dachaasmaach Kabbadaan akka aangawoota mootichaa warra birootti qabeenya takkayyuu kan hin qabne ta'uu isaanii kan hubate Mokonnon Habtawaldi obboleessi Agliiluu Habtawaldi mootichaan gaafa tokko Kabbadaan mee lafa mana itti ijaarratullee Finfinnee keessaa hin qabu maal wayya jedhee mooticha gaafate. Mootichis deebisee Dachaasmaach Kabbadaan garuu lafti akka kennamuuf mooticha hin kadhadhu jedhanii didan. Dhuguma boodarra Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash mana isaanii Finfinneetti kan ijaarratan watwaannaa fi gargaarsa firootaa fi michoota isaaniitiini jedhama. Dachaasmaach Kabbadaan nyaata keessaa foon dheedhii jaalatu jedhama. Alkoolitti garuu hin bu'an turan. Yeroo boqonnaa qaban immoo ashaakiltii kotokkotuu jaalatu. Nama muka muruu fi nama beellada ajjeesu hin jaalatan. Yeroo mukti tokko dhaqqabee itti tajaajilaaf ooluu danda'u hin beeku. Bara ijoollummaa isaanii adamoo ba'anii ofii isaaniitu mirga dibatanii kan galan ta'anillee erga of beekanii nama bineensa ajjeesuu hin jaalatan turan. Akka namaatti beelladoota hidhatanii diina ofirraa hin dhoowwine, kan qoratanii ofirraa hin dhoowwine ajjeesuun gootummaa miti doofummaadhaa cubbuudhas jedhanii barsiisu turan. Bara konyaa Yerarii fi Karrayyuu bulchaa turan namni qondaala warshaa sukkaara Wanjii ta'e tokko gadamsa ajjeese jedhee isaanitti himnaan maal si goonan ajjeeste jedhanii itti dallalanii qawwee isaa harkaa fuusisanii poolisiin akka hidhu godhaniiru. Bara 1963tti waldaan Maccaa fi Tuulamaa misooma irratti xiyyeeffatee gaafa hundaa'u Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash gammachuu fi haamilee guddaadhaan miseensa ta'an. Isaan durumaanuu durataa waldaa misoomaa Meettaa fi Adaa Bargaa turan. Waldaan Tuulamaa kan baras obbo Hayilamaariyaam Gammadaatiin kan gaggeeffamu tureera. Erga waldaaleen kunii fi waldaan Jibaatii fi Maccaa kan Konoleen Alamuu Qixxeessatiin gaggeeffamu walitti makamanii Maccaa fi Tuulama uuman. Waldaan walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa waxabajjii bara 1963tti Finfinnee naannawa Gullalleetti hundaa'ee waraqaa eeyyamaa eebla 18 bara 1964tti argate. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa namoota bebbeekamoo akka Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jeneraal Daawit Abdii, Koloneel Alamuu Qixxeessaa, obbo Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa miseensota godhachuun uummata biratti fudhatama, mootummaa Hayila Sillaasee biratti ammoo sodaa hamaa uume. Keessumaa walga'iin guddaan waldaa Maccaa fi Tuulamaa onkololeessa 15 bara 1965 kutaa Arsii bakka dheeraa jedhamutti adeemsise mootummaa Hayila Sillaaseetti yaaddoo cimaa uume. Kana booda mootummichi hooggantoota waldichaa ija hamaadhaan dhiyeenyatti hordofuu jalqabe. Hammeenya mootummaan Hayila Sillaasee itti deemu kana kan hubatan Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash otoon durfamin dursuun akka malu waliif galan. Dachaasmaach Kabbadaa fi Jeneraal Taaddasaan Sadaasa 3 bara 1966 yookiin onkololeessa 23 bara 1955 akka lakkoofsa Juuliyaanitti mootichi guyyaa aangoo itti qabate waan kabajatuuf kabaja kanarratti isa ajjeesaniif fonqolcha mootummaa adeemsisuuf mana Jeneraal Taaddasaatti deddeebi'anii walga'uun mari'atanii qophii xumuran. Sadaasa 2 bara 1966 galgala guyyaa jalbultii kabaja gonfoo mootichaa Jeneraal Taaddasaa fi Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash akkasumas ajajoonni namoota fincila adeemsifamu kana irratti hirmaatan daandii gafarsaa irratti kan argamu hoteela Pippinoo jedhamu keessatti walga'an. Mooticha irratti tarkaanfii fudhachuu qofa otoo hin taane sana booda maal godhamuu akka qabu irratti mari'achuutu irra ture. Jeneraal Taaddasaa fi Dachaasmaach Kabbadaan fa'aa achuma bakka itti walga'an sana mari'ataa bulanii ganama golollisaan hojii qooddatanii gargar ba'an. Qoonni Dachaasmaach Kabbadaa walmaraa gara naannawa dhaloota isaanii deemanii ummataaf qawwee hiruu fi of jala hiriirsuu ture. Walmaraadhaaf Dachaasmaach Kabbadaan waan hunda. Hoggaa lolaa jagna roorroo dhorkuu, hoggaa lafaa ammoo bulchiinsa gaarii fi fakkeenya misoomati. Naannawuma dhaloota isaanii kanaa fi misooma garaagaraatiif lafa hektaara 50,000 misoomaaf waldaa Maccaa fi Tuulamaatiif kan arjooman. Hoduma Dachaasmaach Kabbadaan walmaraatti qophii kanaan muudamanii jiranuu miseensa waldichaa kan ta'e Dr. Moggaa Firrisaa hafuura of kutaa gara Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash dhufee dubbiin mooticha irratti balaa buusuu fashaluusaa itti hime. Qophii adeemaa ture tikni nageenyaa mootummichaa akka hordofaa turee fi loltoonni akka mootichatti dhukaasanii ajjeesan ergamni kennameef otoo tarkaanfii tokkollee fudhatin bakka jiran hundaa funaanamanii akka hidhaman Dachaasmaach Kabbadaatti hime.
Aggaammin kun fashaluudhaan wal qabatee namoota hedduutu gaaga'ame. Manni Jeneraal Taaddasaa Birruus ni sakatta'ame. Wayita manni isaanii sakatta'amu Jeneraal Taaddasaan dhiyeenyuma sana riphanii hordofaa turan. Achinis nama tokko erganii maaltu akka dalagamaa jiru akka gabaasuuf ergan. Warreen tika nageenyaa mootummaa waliin mana Jeneraal Taaddasaa Birruu turan keessaa tokko liqa silxaanaat Abbaa Habta Maariyaam kan jedhamu qeesii aangoo guddaa mootummaa Haayile Sillaasee biratti qabu ture. Jeneraal Taaddasaanis otoo yeroon gubin gara Dachaasmaach Kabbadaa Buzunashitti wal maraatti qajeelan. Dachaasmaach Kabbadaan karoorri isaanii fashalutti gaddanii waan nufu qolachuuf of qopheessanii taa'anii turan. Guyyaadhuma kana gara galgalaa qeesichi liqa silxaanaat Abbaa Habta Maariyaam jedhamu kun utuman beekin qe'ee Dachaasmaach Kabbadaatti law jedhee ol lixe. Qeesichi kan gara mana Dachaasmaach dhufe gama tokkoon Dachaasmaach Kabbadaa Buzunashitti haasa'uuf, gama biraatiin ammoo Jeneraal Taaddasaa Birruu waan mana isaaniitiif dhabeef asitti argamuu danda'u mala jedhuun ture. Haa ta'u malee Jeneraal Taaddasaa faa karaa guddaarraa maqanii daandii keessaa waan filataniif gana mana Dachaasmaach Kabbadaa hin dhaqqabne turan. Qeesichi gaafa Dachaasmaach Kabbadaa arguu amala tolfatee afaan mi'eeffatee gooftaa koo an kan gara keessan dhufe kaka'umsa kootiin miti. Gannee Tanaanyee Warqituu na erge intala mootichaa jechuudha. Kanammoo maqaa waaqa tokkichaatinan isiniif kakadha. Giiftii Tanaanyeen nuti wal mariisisuu otoo dandeenyu maaliif wal fidna? Maal mufattan? Ani abbaan koo akka isiniif dhiifama taasisu nan godha. Mana keessanitti deebi'aa isiniin jedhaniiru. Yoon galgala kana haga sa'aatii 5tti deebii tole jedhu dhabee waraana waardiyaa ulfinaan ajajee isinitti duulchisa jedhaniiru. Kanan jedhu kun dhugaa ta'uusaa maqaa waaqatiinan isiniif kakadha jedhee kadhate qeesichi. Dachaasmaach Kabbadaan nama amantii waan ta'aniif dubbii qeesichaatiin qalbiin isaanii tasgabbaa'us jechi kubur zabanyaa yookiin raayyaa ulfinaan ajaja jettu isaan aarsitee abbaa ana sodaachisuuf dhuftan akka hin taane. Ani Kabbadaan waraana feetan yoo ajajjan sokondoo maacoon uumaa jedhanii dallansuun jala dhaabbatan. Qeesichi inna'e gaafuma ergama kanaaf ka'uyyuu mootichi Kabbadaa qabuun malaan malee humnaanii miti jedheenii ture. Kanaaf dafee gooftaa anii fi Tanaanyeen nagaan akka bu'uuf haala mijeessaa jirra. Maaloo akka nagaan bu'u maqaa waaqatiin naaf kakadhaa jedhee masqalii fuuldura qabee kadhate. Dachaasmaach Kabbadaan jecha qeesichaatiin mo'ataman. Qeesichis gaafiisaa itti fufee egaa erga ofii keessanii tole naaf jettanii Jeneraal Taaddasaan eessa akka jiran natti himaa jedheen. Jeneraal Taaddasaan Finfinnee jira jedhaniin. Mee naaf kakadhaa jedhe qeesichi. Dhugaa waaqatiin isiniin jedhame. Kunoo gurbaan kun reefuu isa biraa dhufuu isaati jedhanii gara Doktor Moggaa Firrisaatti fuula gara galfatan. Qeesichis isinumti akka kana booda gara lolaatti hin deemne jecha keessan naaf kennaa malee kan kana dura ta'eef akka mootichi dhiifama godhan anis waadan isiniif gala jedhe. Waliigaltee kanaaf akka mallattoo ta'uufis haadha manaa isaanii fi kan Jeneraal Taaddasaa Birruu qeesicha waliin gara aadde Tanaanyee Warqee akka deeman godhaman. Abbootiin manaa isaanii yaada isaanii jijjiiranii akka gara fincilaatti hin deebineef qabdii turan. Ganamuma sana gaafa 4 bara 1966 Abbaa Habta Maariyaamii fi Phaaphaasiin Ortodoksii Abuna Baasaaliyoos barii subii sa'aatii 12 irratti mana Dachaasmaach Kabbadaatti argaman. Masqalii isaanis baafatanii Dachaasmaach akka mooticha fuulduratti argamanii dhiifama fudhatan maganan. Dachaasmaachis mootichaa fi gannee Tanaanyee Warqi fuulduratti argamanii dhiifama godhameef fudhatan. Waayiloonni isaanii Jeneraal Taaddasaan faatis akkanuma akka godhan kadhatan. Dhiifamichi garuu kan dhugaan turre. Mootichi yeroo bitachuuf akkas godhe. Erga hunda dagachiisee booda waldaa Maccaa fi Tuulamaa diigee hooggantoota isaa guuree mana hidhaatti naqee kaan hidhaadhaan kaan du'aan adabe. Walitti dhufeenyi Dachaasmaach Kabbadaa fi kan mootichaas hin jijjiirame. Bara 1974 wayita mootummaan Haayile Sillaasee jigee dargiin aangoo qabatu akka baalabbaatota biroo fi qondaaltota mootummaa Haayile Sillaasee Dachaasmaach Kabbadaan hin hidhamne. Qabeenyi saaman namni isaan miidhan lafti isaan kuufatan waan hin jirreefi. Gochi dargii garuu isaanitti hin tolle. Keessumaa miseensota Maccaa fi Tuulamaa durii adamsee ajjeesuu jalqabuusaa gaafa argan gara bosonaatti qabsoof lixan. Dargiin jaarsummaa itti ergee ture. Isin nama miine nama ajjeefne. Cufaayyuu misooma hojjetaa turtan sabaaf falmaa turtan. Kanaaf galaatii mana keessan taa'aa jedheenii ture. Isaan garuu mootummaa murtii malee nama rashanutti harkan kennadhu jedhanii waggaa 5 guutuu dargiidhaan lolan. Akka biyyaa ba'anis akka haala mijeessuu dargiin itti ergee ture sanas hin didan.
dhumarratti muddee 18 bara 1979 loltoonni dargii humna guddaa fi meeshaa guddaa hidhatan bakka Dachaasmaach Kabbadaan jiran keettorraa argatanii isaan marsan. Lola kanarratti lammiileen Kuubaallee hirmaataniiru. Guyyaa 2 guutuu lolanii loltoota dargii hedduu erga fixanii booda rasaasa tokkitti haftee ofitti dhukaasanii of ajjeesan. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash qabannee kan isinii dhiyaanne kanumaan xumurra. Torban seenaa nama biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa tura. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.